caya Oromo TV Sudan Khartoum irra sini darbudan dandi beli summati Alaqabatama Oromiyaadha kan camsa jaha mal fakkata osoo intalleen duratti isiwamti harme Alaqabatama qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti finxaaleeyyotaa fi harroota isaan jala deemaniin taasifamaa jiru caya Oromo TV yeroo garaagaraatti balaaleffataa tureetii jira sagalee uummata keenya lixa Oromiyaa ilmaan maccaatii fi kaaba Oromiyaa itti humbanaaf kanneen kana fakkaataniif qophiiwwan adda addaa qopheessuun qaanqeen dubbiisa jalqabaati. Warree har'asii uummanni keenya tuulama jechuudha albeen gorra'amu cidha gammachuu dhimachuu misirroon lameen gadi bahanii fi ona aadaa bargaaqee kabbada buzineshitti ilmaan Oromoo hedduu galaanfatanii sirni Haayile Sillaasee duula jalqabaa kan abbaa isaadha karrayyuutti ba'e Abiyyi Ahmadis akkuma beekamu Abiyyi nugusni jalqabaa warra Manzi Abiyyi jedheetiin ifwaame innis isma sana eegale nutis dhaloonni Hacaaluu Hundeessaa Marroo Dirribsaa dhaloonni Jawwar Muhammad dhaloonni qabsaa'ota bilisummaa Oromoo ilmaan Nadhii Gammadaa ilmaan Abbishee Garbaadhaa ilmaan Taaddee Birruu Huseen Mu'ee dhaloonni Jeneraal Waaqoo Guutuu fi Huseen Bunee sooressa jaarraa Abbaa Gadaaf Elemoo Qilxuu qabsaa'ota Tuulaa Surrootii fi dhaloonni ilmaan Abbaa Jifaar Shanan Gibeetii fi mootowwan Leeqaa Sabboontonni ilmaan Daraaraa Amboo Har'a Taaddee Birruu maal nuudhaame agarii tulluu maal yayyabateet dhaloota darbe master planning kaleessaa eessaan har'ammoo deebi'e master planning lafarraa gara master planning saba master planning lafa ippisuudhaan saba godaansisuudha master planning saba ammoo jiraachuurraa gara dhabamsiisuuti qophiin qaanqee dubbii har'a anis maccaaf tuulama jedhu qaanqee 29ffaa qaanqee dubbiitiin jarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo kanneen sagantaa isaanii sabboonummaadhaan hirmaatanii fi kaayyoo ganamaaf egeree abaa'oo wabotti amanan wajjin diinagdee isaa buusaatiin marsaa 8ffaa xumureetiin 9ffaa haala kabaja ayyaana waggaa 2ffaa isaatii fi kukurfaa irratti argama kanneen jarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo keessatti ijaaramu barbaadan toora tiwutara gaaddisa marii feesbuuka gaaddisa marii instagramii messenger whatsapp tv akkasumas emailii keenya seenaa oromoo 2021@gmail.com yookiin ammoo sofumargada158@gmail.com toora zoom irrattis nu argattu bakka irraa dhabdan hin qabdan youtube chaanaliin keenya Orombek Entertainment egaa dramaawwan barkallee sona qophii daawwitii waraana bilisummaa Oromoo qophiiwwan ardaa marii waraana bilisummaa Oromoo qophiiwwan gaaddisa dhugaatii fi caayaa odaa maal kana qofa sona dubbiitii fi falmii kana malees qophiiwwan dhaddacha heeraatii fi saaxilbaas sirna ergamtootaaf jaleewwan impaayera Itoophiyaa gama biraatiin qophiin siinqee bilisummaatii fi qarreef qareeyyii dhandhama keenya hunda caalaa qophiiwwan fayyaan faaya jedhu keessaa miiltoo fayyaatii fi qophiin goraa fi gooroo seenaa diraamaan barkallee kan itti fufuudha caayaa Oromoo TV miidiyaa jarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromooti anis waboodha waan qabdaniin jarmiyaalee dambalii humna qeerroo humna urjii furgaatuu fi kanneen kana fakkaatan jalatti ijaarama jarmiyaan gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo jarmiyaa faana waraana bilisummaa Oromootii fi tumsa mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif jaarameedha yooyyaa babaaroo jirra Boris jirra gumaan Hacaaluu Hundeessaa gumaan Amaanu'eel Wandimmoo Adam Diimaatii fi Mustafaa Huseen gumaan qabsaa'ota Salaalee sabboontota Wallaggaatii fi ilmaan Ituu Humbana qabsaa'ota sanyii dhaloota Leenjisoo Diigaatii fi Waaqoo Guutuudha qabsaa'ota Shanan Gibeetii fi
asin goraaf goree hanga iluu abbaa bora qabsaa'ota tuulaa surroo 379 hundi imala milkii qabsoo keenyaati. Qaanqeen carcar xirroo elemoo qilxuudhaa dhukaasan har'a sirgigaan kufaniit hin hafan. Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhabnu ilmaan itti guddifna jedhe Jeneraal Waaqoo Guutuu itti guddanneeti. Yoon nama dhabe bosona Oromiyaatiin bilisa baasa malee sirna nafxanyaatiif jaleewwanii amanee hin galu. Hidhachuun aadaa keenya. Oromummaan gocha malee jechamaa miti. Saba gochaa nu haa taasisu. Sagalee ummata keenya Shawaa Kaabaa Ona Salaalee warra Jaarsot akkasumas Abuna Ganda Baratiitii fi Ona Adaa Bargaa Qee Kabbadaa Buzunesh goota seenaa qabeessa ganamaa goota faashistii Xaaliyaanii garagalchee seenaa biyya kanatti horeerra dhugaan isaa wallaalameef dhaloonni haaceedhaa dhaloonni waboodhaa qeerroon bilisummaa Oromoo qarreen bilisummaa Oromoo itti muddi Caayaa Oromoo TV Warabulaa deebanaa galgala sa'aatii 3tti walaa garru. Obsa keessa darbee gabbara fakkaatu of eeggadhu galeessaa sotootu fattu dandeessumatti jibbite lafaa gaatee sitti sirbite barwaa hundirra dibaa beekaa taphatana. Urida umesa michon fatani